Ashama harka fuunni jaalatamtootaaf kabajamtootaan wabiituuf jira jirtu jireenyi badhaadhaa akkam turtan hundumti keessan hundeeffachuu jiraachuu jira. Har'ammoo maaliin dhuftee wabiin kan jettanii har'amaan xiqqoo dhugaa rabbinatti dhagahamillee jechuudha. Waan xiqqoo jechuudha. Dhugaa namni kuni yennaa dubbatu yookaan yennaa haasa'u wannuma isatti tole itti fakkaatan nama tokko yennaa nama ilaalu keessa ofii kan beeku abbaa fi rabbiidha jechuudha. Garuu viidiyoo xiqqoo ilaalee jechuudha baay'ee tokko garaa kun amalleessee jechuudha. Innis viidiyoo sun maali jettanii obboleettii teenya jabduu fi jaalatamtuu Roozaa jechuudha. Dhugaa viidiyoo ishee tokko ilaalee baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Haasofni kolfinu kan qabamu namatti fakkaata jechuun baay'ee natti dhagahame. Dhugaa rabbii viidiyoo ishee ilaalee jechuudha. Ilma namaa ta'ee kan hin qoramne illee hin jiru jechuudha. Akkuma afaan booda dukkanaan booda ifti jira jedhamu san jechuudha. Obboleettii teenya amsheessitti dhagahamne isin jechuun jaaladha. Akkasuma immoo dhukkubeen illee tureedha. Bakka rabbiin immoo si fayyisee illeedha. Dhugaa rabbii jechuun osoo lakkoofsa ishee qabaadhe yookiin dhugaa rabbii jechuudha dhaquuf illee qophiidha jechuudha. Garuu lakkoofsa ishee duraanii miidiyaa irratti keechee turte sun hin hojjetu jechuudha. Bilbila qayyartee ta'ee hin beeku garuu duraan miidiyaa irra keechee turte jechuudha. Nambarii inni sun hin hojjetu garuu argachuu hin dandeenye. Dhugaa rabbii jechuun baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. Viidiyoo ishee gadhiifte tokko ilaalee baay'ee jechuudha. Roozaa teenya jabduuf jaalatamtuu teenya amsheessitti dhagahamne. Wanta hundinuuyyuu akkuma gammachuun jiru qorumsis jira waan ta'eef akkasiniin jedha. Warroonni amantii kutaa osoo hin jedhin du'aa godhaa fi warroonni kuwan immoo kadhannaa godhaa fi jechuudha. Akkasuma kadhannaa fi du'aa godhaa itti jirti jechuudha. Isin dhugaa rabbii jechuudha. Warroonni akkasuma immoo sitti dhiyaattanii jajjabeessanii warri immoo beektan akkasumas osoo hin bariisiin duraanis sun hojjete rakkoon qabu dhugaa rabbii jechuudha. Garuu kan isiin duraan miidiyaa irra maxxansite sun nambariin hin hojjetu. Kanaaf obboleettii teenya dhugaa rabbii viidiyoo isaa baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. Abshir obboleettii teenya hundinuu ni darba. Qoramuunis akkuma jireenya keessatti qorumsis qoramuu malee hin ta'u waan ta'eef kanaaf iyyuu sitti hin dhagahamne. Abshirii obboleettii teenya dhugaa rabbii jabduu fi akkasuma bakka baay'ee tokko amala qabeetti baay'ee natti tolti dhugaa rabbii jechuudha. Yeroo baay'ee viidiyoo ishee nuuf dhufa baay'ee bakka nama dhugaa rabbii baay'ee tokko jechuudhaan viidiyoo ishee hundumaayyuu yeroo baay'ee nan ilaaladhee nan hordofaa Roozaa jechuudha. Kanaaf obboleettii teenya abshir sitti hin dhagahamne ittiin darbine jechuudha. Rabbiin immoo fayyaa illee sii deebisee. Kanaaf isin jechuun jaaladha dhugaa rabbii waan nama dubbanillee na jalaa bade jechuudha. Qaan viidiyoo ilaale keessa kootti dhugaa rabbii keessi baay'ee tokko jechuudha. Wanumaan handu haasa'ullee na jalaa bade jechuudha dhugaa rabbii. Kanaaf isin jechuun jaaladha. Akkasuma isheetti dhiyaattanii akka itti nagamne jajjabeessa. Qorumsi ni baay'ata biyya lafaa kanatti. Nama jaalatu rabbiin illee fatana waan ta'eef wanti sitti hin dhagahamsin jechuu jaaladha obboleettii teenya Roozaa. Isiniin jedha hordoftoota kiyya dhugaa rabbii wanni haasa'ullee na jalaa bade jechuudha. Baay'ee tokko natti dhagahame. Kanaaf obboleettii teenya abshir sitti hin dhagahamne dhugaa ati dubartii shamarree jabduu fi cimtuudha waan ta'eef kanaaf yeroo baay'ee jireenya keessatti wantoota baay'ee nama mudata waan ta'eef kanaaf fayyaatee immoo rabbii sii deebisee miti wanti hundinuu ni darba waan ta'eef fayyaatee rabbii sii haa deebisuun waan guddaadha. Hunduma caalaa fayyaadha waan ta'eef sitti hin dhagahamne hundinuu siin jechuun jaaladha obboleettii teenya Roozaa. Dhugaa wanumaan haasa'ullee na jalaa badee akkasumaan immoo warroonni haaraa taatan
subscribe like gochuun na jajjabeessa saniin jechuun jaaladha. Roosaa dhugaa rabbi baay'ee nama jaaladhuu fi bakka baay'ee tokko jechuun viidiyoo isiin hundumaayyuu nan hordofa. Dhugaa namaafis baay'ee rispeekti qabdudha jechuudha Roosaa jechuun. Akkasii hordoftoota kiyyaa asumaan obboleettii teennaa Abshiromaa sitti dhaga'amin sin jechuun barbaadeen akkasuma waan isheetti dhiyaattan immoo yoo akkasuma nambarii isii beektanii akkasuma yoo itti dhiyaadhaati jajjabeessanii nambariin duraaniin hojjetu waan ta'eef ni jijjiirtu natti fakkaata. Akkasii jedha hordoftoota kiyyaa. Haasaan illee baay'een dubbachuu barbaade garuu haasaan illee ni jalaa bade waan haasa'uun jechuudha. Akkasii jedha hordoftoota kiyyaa Oromoo mana kiyyaa faana taatan asumaan subscribe like gochuudhaan maatii ta'a siniin jedha hordoftoota kiyyaa. Abshiroo isaatiin obboleettii teenya baay'ee jaalatamtu sin jechuun jaaladha.